रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attamdurtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee waaqayyo hojjetaa wangeelaa Taarraqaa Abarraatiin qophaa'e mata duree waamichaaf eeggannoo waamichaa jedhuun dhiyaate isinii qabannee dhiyaanneerra. Akkasumas immoo sagantaa keenya gidduutti faarfannaa garaagaraa qabna. Egaa hamma xumura sagantaa keenyatti akka obsaan turtan kan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana roobsan bakkooti. Hamma xumura sagantaa keenyatti akka obsaan turtan kabajaamaan isin affeera. Yesus jedhee siyaama na jalaa diddeembee tatin takkuma eegisi argadhee nagaan ba'ee galaa kanaaf si waaqeffadhaa gargaara kiyya si jedhaa kanaaf si waaqeffadhaa gargaara kiyya si jedhaa abboodhaan saakiyya jaalala keetti biyyaa abboodhaan saakiyya sodaan saakiyya jaalala keetti biyyaa yoo anjigna baate asiin nageette ceeraa fokkoo biyyaa cufaa dandeette kamaraatee badee warri gaargalaa eebba hammatee boba kee jalaa jiruu isaan argadhe iyyaa amma laallisee badaade iyyaa jiruu isaan argadhe iyyaa amma laallisee badaade iyyaa amma iyyaa kana iyyaa amma iyyaa amma iyyaa kana amma iyyaa Sagartee dabartuu ansi argeera gortee wadhaantaa kamiidhame ejjitee biraa ragaasii ba'aa namii dhaga kasiin dhaabatee adoosi malee nama gamee silaa jedhame isin waaqa takkabnan saamsa kan dubbanne si dubbisaa silaan warri jedhame makakee nama makamne isin waaqa takkabnan saamsa kan dubbanne si dubbisaa silaan warri jedhame makakee nama makamne dhugumaan nu si argine galataan afaan bananne yeesoo qalbii kiisi jaalateera ofumaa kiyya nataante warra nataante badhaasa kiyya qalbii kiisi jaalateera ofumaa kiyya nataante warra nataante badhaasa kiyya. Yesus jedhee siyaama na jalaa diddeembee tatin takkuma
eegisi argadhee nagaan ba'ee galaa. Kanaaf si waaqeffadhaa gargaara kiyya si jedhaa. Kanaaf si waaqeffadhaa gargaara kiyya si jedhaa. Abboodhaan saakiyya jaalala keetti biyyaa. Yeessoodhaan saakiyya jaalala keetti biyyaa. Yoo anjikna baatee asiin nageetee ceeraa fokkoo biyyaa cufaa dandeette. Kamaraatee badee warri gaargalaa eebbaammatee boba kee jalaa. Jiruu isaan argadhe iyyaa amma laallisee badaadhe. Iyyaa jiruu isaan argadhe iyyaa amma laallisee badaadhe. Iyyaa iyyaa amma iyyaa iyyaa amma iyyaa iyyaa amma iyyaa kanaasi amma iyyaa. Dubbannee mana tafee haadani lamee warriyyuu ceeraan nama dhosse haalatti hin baasne. Badhaasoon seentee madaa ho'a fayyiste narraa. Naman na dartee guyyaa har'aa fi na goote ragaa. Isi waaqa takka dansaa kan dubbanne si dubbisaa. Siilaan warri dadhabee maqaa kee namaa fakkanne. Isi waaqa takka dansaa kan dubbanne si dubbisaa. Siilaan warri dadhabee maqaa kee namaa fakkanne. Dhugumaan nu si argine galataan afaan bananne. Nagaa Waaqayyoo biyyaaf haala jirtan keessatti hunduma keessaniif baay'atu jechaa guyyaa har'aatti jalqabnee torbanoota dura keenya jiraniif sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo gabaabaa wajjin ilaallaa. Kan wajjin ilaallu akka barumsaatti waamichaaf eeggannoo waamichaa mata duree jedhu wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbiseen wajjin Waaqayyoon kadhannee kutaa kana ilaaluutti darbina. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa. Gad of deebisuuf garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa Hafuura Qulqulluutiin of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa jedha. Waaqayyoon wal wajjiniin kadhanna. Yaa isa bara baraan mootee jiraattu barri mootummaa kee daangaa kan hin qabne dubbattee lagoota gaarota kan dhageessifattu kanarra dabarsitee immoo bifa keetti kan uummatte namatti dubbattee qajeelfachuuf jireenya laachuuf kan dandeessu ati Waaqayyoodha. Si galateeffannaa bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Amma kunoo fuula kee dura jirra nuyi dhaloota si dhaga'u ta'uu barbaanna. Barnu kee jiru bara namni itti dubbii kee dhaga'u malee hin hubanneedha. Maqaa keef jettee qalbii dubbii kee hubatu hunduma keenya keessatti uumi. Ayyaanni kee qixa hundumaatti jireenya keenya hafuura keenyaa wajjiniin haa ta'u. Jalqaba hamma dhumaatti nu geggeessi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Egaa akkuma dura jedhee ture mata dureen wal wajjin ilaallu waamichaaf eeggannoo waamichaasa jedhu wal wajjin ilaalla. Kutaan amma dubbise Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbiin jiru akkas jedha. Egaan waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorseedha. Waamichi akka ofii fedhanitti iddoo jiraatanitu hin taane akka inni nama waame fedhetta iddootti jiraatanidha. Kana jechuun waamicha namni nama waame akka biyya lafaattis yoo ta'e yeroo waamicha namaa irratti argaman iddee filatan bakka filataniif waan filatan irratti bobba'utu hin taane iddoo abbaan waamichaa sun nama bobbaaseef iddoon nama kaa'e taa'u. Gooftaa Yesus kutaa kanaaf Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 1 ka'eeti iddee abbaan waamicha waame akka taa'u qabdu jedhee namoota saduukaa bu'an gorsa ture. Anis egaa guyyaa har'aa kanaaf torboonta dura keenya jiraniif kan waliin ilaallu waamichaaf eeggannoo isaasa jedhu waliin ilaalla. Guyyaa har'aa kana waamichas jedhu gabaabaatti waliin ilaalla. Waamichi yoomillee ni kabajama malee hin qaqqabamu. Namni tokko yeroo waamicha nu waamu yeroo inni nu waametti argamuudhaaf sagantaa biraa qabaachuu dandeenya. Hojii biraa qabaachuu dandeenya. Kabaja isaatiif garuu hin argamna. Waamichi waan qaqqabameef miti kan inni irratti argamu waan kabajamuuf kan inni irratti argamnu waamicha irratti.
Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos immoo nun kan nu waame gara jireenya isaa har'aafituu hin taane har'a garasii jireenya bara baraatti nu waame. Isa kanaaf akka ta'utti akka jiraannuudhaaf nurraa barbaada. Kutaa kan amma dubbise kana keessatti Phaawulos waamicha waamamtan kanatti akka jiraattan isinan gorseedha. Akki ta'u akkami yoo jenne akkatti Waaqayyo nu waameedha. Waamicha jechuun immoo nyaata qofaaf iddoo argaman miti. Yoo laalle gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture bartoota 12 duukaa buutota isaa godhatee waammate. Isaan kana keessaa Yihuudaan jireenyaaf duukaa deematu hin taane buddeenaaf gooftaa duukaa deema. Kanaaf gooftaa yaada garaa isaa argeetu korojoo akka inni baatuuf isatti kenne. Yihuudaanis gooftaa duukaa waggoota 3 fi 6 adeeme keessaa korojoo baata. Gooftaan kan inni itti kenneef nyaatuudhaaf malee jiraatuudhaaf miti. Yihuudaan nyaataaf malee dhaalaaf waan hin taaneef gooftaan korojoo itti kenne. Waamicha gooftaan nu waame keessatti warri akka inni nu waametti hin jiraannu yoo ta'e nyaachuudhaaf teenya malee jireenyaaf hin teenyu. Kanaaf Yihuudaan isa nyaachuudhaaf gooftaa duukaa deemu malee hojiidhaaf hin taanedha. Gooftaa Yesuus bartoota isaatiin kottaa jedhee yeroo waamu gara hojii isaatti itti kan inni waame. Gara buddeenaatti miti. Kaleessa buddeena isaanii nyaachuudhaaf qurxummii qabu kaan isaanii immoo qaraxa fuudhu. Amma garuu ana duukaa bu'aa. Qurxummii qabdu miti, qarshii walitti qabdu miti, kana booda nama walitti qabdu jedhe gooftaan. Gooftaan innis waame akka ta'utti akkatti jiraattu barbaada. Kanaaf egaa waamicha jechuun yeroo kamittiyyuu wanta kabajamuudha. Gooftaa duukaa kan deeman namoota gosa 3 ture. Gooftaan namoota hundumaa waame keessaa tokko arganii isa dhaga'anii duukaan buune hin deebi'an. Warri lammaffaan isaanii immoo kaan duukaa deemanii biraa deebi'an. Sadaffaan immoo duukaa bu'anii hamma lubbuu isaanii aarsaa godhanitti. Waamamuu jechuun egaa maal jechuudha kan jedhu qabxoota gaggabaaboo 3 wal wajjiniin ilaalla. Waamamuu jechuun kophaa yookaan adda ba'uu jechuudha. Waamicha yeroo jennu waamichi inni biyya lafaa namoota keessatti namoota abaluufaa wajjin biyyaa wajjin na argama jedhee nama waama. Waamichi biyya lafaa cidhi biyya lafaa. Gooftaa Yesuus garuu adda naa ba'i haala jirtu keessaa jedheeti kan inni nu waamu. Fakkeenya fudhannee ilaalle namoota baay'ee kaafnee ilaaluu dandeenya. Abrahaam biyya isaa keessa, lammii isaa keessa, maatii abbaa isaarra jira, hojii isaarra jira. Waaqayyo garuu seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti dhaqeeti. Ya Abrahaam biyya kee keessaa, lammii kee keessa adda naa ba'i. Ani immoo saba guddaan si godhaa jedhe. Waaqayyo sabatti si waame miti jalqaba saba keessaa si waame achias. Bara keenya kana namoonni waamichi Waaqayyo isaan waame maal akka ta'e waan addan baafanneefti iddeen isaan kaleessa toniif iddoo isaan itti waamaman garaagarummaa hin qabu. Kana yeroon jedhu dhaloonni amma jiru kun iddee waaqeffannaa jijjiirrate malee jireenya waaqeffannaa hin jijjiirranne. Inni hanna keessaa Waaqoosa waame hannuma keessa jira dhufee. Ejja keessaa kan Waaqoosa waame ejjuma keessa jira dhufee. Inni Waaqayyo kaleessa soba keessa isa waame soba keessa jira dhufee. Waaqayyo kan si waame jireenya kaleessaa keessaa akka baatuufidha. Isa kanatu nuu galuu dadhaba dhaloota bara keenyaa kanaaf. Baroota baay'eedhaaf namoota baay'ee fakkeenya fudhannee olaallee waamicha Waaqoosaa waame kaan isaanii hin kabajani kaan isaanii immoo hin kabajne. Dhaloonni amma jiru kun immoo maali yoo jenne waamicha isa waamame kanatti jiraachuu tulfaata. Waamamee argamuuf garuu isaaf salphaadha. Gooftaa Yesuus garuu kan inni nu waame haala jirru keessaa adda naa ba'iidha. Waamicha jechuun adda ba'uudha mana Waaqayyoo keessatti. Warri waamaman immoo hin ariifatan. Fakkeenya yoon fudhadhe macaafa kakuu moofaa keessaa Abrahaam erga waamame akka mucaa kakuu dhalchu Waaqoosaa wajjiniin waadaa gale. Yisihaaq inni kakuu garuu hin ariifanne. Iddeetti Waaqoosa waame Abrahaamiin saba biyya lafaa guutummaa keessa waame naman si godhaa miti Waaqoo saban si godhaadhaaf waame Abrahaamiin. Saba ta'uudhaaf waamicha Waaqayyo kabajuutu nurra jiraata. Saban si godhaa jedhee waame Waaqayyo. Inni saba ta'uuf waamame kun Abrahaam kun Yisihaaqin dhalchuudhaaf waggoota hedduu isa lakkoofsise. Isa kakuudhaan hin taane garuu dhalchuudhaaf Ismaa'eeliin yeroo itti hin fudhanne. Tarii bararra jiraannu kana keessatti waamicha waamamne keessatti Kiristoos duukaa deemuudhaan namoonni abdii kutan hedduun jiraachuu dandeenya. Maal naa godha Waaqayyo duukaa deemeeroo? Maaltu naa ta'e jechuu dandeenya. Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo isaatti isa seenaa kee bade gaarii godhee siif hin hojjeta akkati waamicha isaa keessa jiraattu barbaada malee. Kanaaf Abrahaam Yisihaaqin dhalchuudhaaf waggoota 25 Waaqayyoon eeggate. Ismaa'eeliin dhalchuudhaaf garuu Waaqayyoon eeguun barbaachisu. Isa kakuu argachuu gaa'ila kakuudhaan Waaqayyo namaaf ijaare argachuu tulfaata malee gaa'ila dhaabachuun salphaadha Waaqayyo kee baanii. Buddeena Waaqayyo namaa kakate nyaachuu tulfaata malee buddeena biyya lafaa keessa argamu akka salphaatti argachuun nama rakkisu. Jireenya Waaqayyo keessatti argamu jiraachuutu yeroo dheeraa namatti fudhata malee jireenya Waaqayyo keessa jira jiraachuun salphaadha. Kanaaf Waaqayyo adda naa ba'i
yeroo kottu waa'ee kee gaarii godheen hojjedheedha. Waaqa osoo waan hundumaa gochuu danda'utu nu waame waan ta'eef warri waamaman kun qobaatti adda ba'u. Bara kee jiraannu kana keessatti waamichi waamamu maal yoo jenne tajaajilamu waamichi jiru akka namu kiristaanonni bara ammaa hubatanitti jireenya du'aa ka'uu qofadha kan namoonni jiraachuu barbaadan. Jireenyi kiristaanummaa jireenya gosa lama qaba. Inni jalqabaasaa jireenya du'aa ka'uudhaaf jireenya du'aan duraati, jireenya fannoo. Bartoonni gooftaa yeroo Kiristoos waame yeroo jalqabaatti gara kokottaa jedha malee gooftaan dhaqaan jenne hamma du'aa ka'utti gara kokottaa jedha. Gara kokottaa jedha gooftaan deddeebi'ee waggaa 3 booda erga lafa kanarraa hojii gurguddaa hojjete gara abbaa isaatti ol deebi'uuf ka'e garuu du'aa ka'uu booda garuu dhaqaa jedhe gooftaan. Har'a dhaloonni amma jiru kun gara gooftaatti dhufuun beeku dhaquu malee ergaan jiru kottu kan jedhu miti dhaqi kan jedhuudha malee waaqayyo gooftaan maccaa si waama kottu jechuudha malee waaqayyo gooftaan maccaa sirraa baneera deemi jechuudha malee kottuu ergaan jedhu bara keenya keessa baratti dhabameedha. Gooftaan garuu yeroo kana dhaloota kana waama bara kana keessa naaf argami sin ergadhaa'edha. Dhaloonni waaqayyoof ergamu yoo jiraate immoo dhaloota waaqayyoof argamuudha waamicha waaqayyoo kabajee. Kanaaf waaqayyoof argamuutu sirra jiraata. Kottu jedha godhu waamiti gooftaan dhaqis jechuu danda'a bor. Har'a garuu kan si dursee waaqayyo jecha jabaa tokkoon si qaqqabaa jiru gara koo kottu siin jedha. Yaada keetiin hojii keetiin miillaan kottu miti. Yaadaan kan waaqoo si waamu. Kan waaqootti si waame yaadaan akkatti jiraattu malee miillaan akkatti mana isaa kee jiraattuuf miti. Kanaaf waamicha jechuun egaa kophaa ba'uudha. Adda ba'uudha. Akka adda baatu si barbaada waaqayyo. Kophaatti si barbaada hojiidhaaf. Kophaatti hawaasa keessa miti. Haalati kee jirtu miti. Yeroo qofummaa barbaada. Gooftaa Yesuus bartoota isaa akkas godhe mitiire. Yeroo tajaajila isaa xumuruudha ga'e. Yeroo gara dhiphinaatti deemu bartoota keessaa ba'ee kadhata tureedha. Yerootti deebi'uma bartoonni rafu ka'aa hin rafinaa jedha gooftaan. Yeroo kun yerootti rafan miti. Yerootti kadhataniidha. Dadhabneerra jedhu bartoonni tajaajilarra oolle boris tajaajilatu dura keenya jira jedhu garuu gooftaan kottaa ka'aa dammaqaadha. Gooftaan si dammassuuf si waamaa jira. Kai siin jedha gooftaan haala jirtu keessaa si ergachuudhaaf. Tarii dadhabeera jedhu namoonni baay'een tajaajila isaaniif jireenya isaaniif ani dadhabeera nan boqodha hin boqotin kai siin jedha waaqayyo. Yeroo qofummaa kee barbaada jilba isaaf akka tilaattu jireenya kee akka isaaf laattu barbaada. Waaqayyo gooftaan si waamaa jira. Egaa qabxiin keenya tokkoffaan waamicha jechuun qophaa ba'uu jechuu akka ta'e wal wajjin ilaalleerra. Torban dhufu immoo waamicha jechuun qabxii lammaffaa fedha ofii keessaa ba'uu akka ta'e itti fufnee wal wajjin in ilaalla. Kanaaf guyyaadhaa mata duree kana asuma irratti guduunfa yaada keenyaaf qalbii keenya waaqayyo duukaa gooneeti wal wajjin waaqayyoon kadhanna. Yeroo waaqayyoon kadhannu kana haala garagaraa kee jiraachuu dandeessu. Yaada garagaraa kee jiraachuu dandeessu. Yaada keessan guutummaa sassaabaati. Kan mana keessan keessa daandiirra iddoo garagaraa iddoo hojii keessanii kan jirtan mee yaada keessan sassaabaa wal faana waaqayyoon kadhanna. Haalleluuyaa. Sasi waame waaqayyotu jabaadha. Akeeka sirraa qaba. Akkasumaan miti kan itti waamamte. Akkasumaan miti kan waaqayyo si waammataa jiru amma boru wayiifsi akeekeeti. Kottu siin jedha waaqayyo gara ofiisaatti. Hin kadhanna. Galanni kan keeti yaa waaqayyo. Nama kana haalanni nan argama jedhee yaadne kee kan argesi lafa goda fagoorraa ija keetu barbaade arge. Nama kanarraa immoo yaadaaf akeeka guddaa mul'ata guddaarraa qabda. Amma wanti waamicha nama kanatti danquudhaaf dura dhaabbatu keessaan ba'a. Yeroo isheen jettu kan danqu keessaan ba'a yeroo inni jedhu wanti danqu saatii kanaa jalqabee faana isaarraa faana isheerraa kan harca'ee ta'u. Nama kanaaf yaada guddaa akeeka guddaa qabda. Sansalata kakuu mul'ata jireenya nama kanaa hidheerraa hiiki. Ayyaanni kee humni kee nama kanaa wajjin haa ta'u. Haala inni natti cufame jedhu natti danqame na danqe darbuun dadhabe jiraachuun dadhabe bira ga'uun dadhabe haala inni isheen jedhu kana booddee banteettiin ga'uun jaalala kee haa ta'u. Waan nama kee ija keetiin millattuuf si haa galatu. Yaada kee keessatti hunduma keenya eegi maqaa gooftaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakkarraa argitaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakkarraa argitaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakkarraa argitaa. Kan kee fagoodhaa. Beenu kan hin keenyini lolicha fura hamaadha.
fagoda Bera kani kenini Rikuni baledu mada Ben Kake fagoda Bera kani kenini Lulicha furahamada Ben Kake fagoda Bera kani kenini Rikuni baledu mada Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma immoo hamma xumura sagantaa keenyaatti faarfannaa itti aanu kanaa dhaggeeffachaa akka turtaniif isin affeera. Kumano fi kenti nari tenani
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrongelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin